nuti garuu arraba miliyoona fudhanneeti obsinee teenyee dubbachaa jira nama 100 waan shamarraa yeroo ilaalina ani amma waan hawwiinaan jettu yookaan ifnaa waan nan jiru bira kuteetumaan obsee ummata kana haa xumuramudha. Khabiraatis haa ta'u arrabaa miti arrabati xiqqoo kana jala hin deemina tokkoffaa kan lammaffaa yoo xumurre waanuma daqiiqaa 5tti xumura Abu Hayyatti ni kannaan bakka ishii bu'e rakkoon jiru Abu Hayyaan isaa hojii dubbatee xumuree nutti haasaa deebi'u yoo dide yoo mana irraan qabdu jee nam tokkollee hin gargaarsisina anaa mana banee waan isiisan anaati guutaaf xumurame Abu Hayya kannine Abu Hayya xumure amma booda deebine Anjelaas hin deebi waa takkaas hin jiru dubbii tana keessan see dandeessu xumurii nutti as deebi lakkii dadhabe jettu naatiitu gargaarsisa namillee itti seenina Oromoo ballootitu cinaa dhaabbata ni xumura oliigat qabdanii ati akkasii jechuun barbaachisu gama meeqatti manguddummaa kannine deebi'anii baatii takka 2-3 deebi'aniitti hin beenu jaalin nutti as deebi'an kana sodaa qabna sodaa keenya ibsachaa jira ana immoo mucaa kanarraa humnaa naaf hundaa miti waa takkaa miti dikkatas naa miti haa gargaaramtuudha bakka rabbitti dhiisnee haa gargaaramtuudha lakkiini fitnaa akka kaleessaa sadii miti akka kaleessaa sadii miti manguddummaa fuunee lafatti jennee gannee hin deebinu yeroo dubbiin owwituu tana xumuramuu qabdi yeroo ammaa tanaati kanamii nama gargaaru raasan maala micoomtu waan itti sossootu yeroo uummata irraa guuruu dandeenyu amma maa dhugaa wal sobna yoo dubbiin qabbanooyte manguddummaa jettanii akkuma tokkoffaadha micoomtu nama meeqa amma baatuma tana keessatti fudhatanii achumaan badan Sheekh Ahmadii fudhatee wanni giddeetu maali nadiidan jeetu as deebi'e nadiidan as deebi'e dubbiin owwituun amma ni xumurraa yoo jettan fudhadha lakkii akkuma kaleessaa sanitti achi deemtanii turtanii as deebitanii eega namuu irraanfate baruu namni gargaaru ajandaa biraatiin dhufu yoo dide asumatti uumma deeqaa lama keessatti aboo gurbaan keenyaami haqa ishii ni kannitaafi ni kannaaf xumurame yoon kannu jee ni gargaarra maali maallaqni miliyoonni takkaa fi 500 miliyoonni 2 maali Oromoo biratti wanti kana kanaafuu irratti irra diddibaa jirtanii sirrii miti wanni kuni waan ani konfidensiidhaan dubadhu waan boru dhufuun beeka namayyuu fudhatee deemeeti aboo wal dinneetuma jee as deebi'a amma nuti mucaa kanarraa maallaqa fuudhuu barbaanneeti miti dhugaa jirtu haqa miciyyoo addunyaan agarteemi xumurame ni dhiisnaafu anaa kunoo hawwiin nagara jirti ni dhiisteef rakkoon qabutu eebisiin jeenan nilleen abaarii ni dhiisiin jeenan obboleessa keeti atis biyya biraa deemii dalagadhu haala mijisinee ni jirra wal sabna micootan hin beekunan onlaayinii gubbarratti na si koomandoo ta'uu fi Oromoo ta'uu sanboodaan hin bari'a ani akkuma nama tokkootiin cinaa dhaabbadhe isii qofaa miti nama 500 oliitiitu galmee kiyyarra jira kan akkiin akkasii qabu kana cufa gadi baasnee dubbachaa jirra lakkiin ajandaan barbaadu dhugaa yoo jedhu waan onlaayinuma irratti wanta jaati ni kannitaa fi rabbii sodaattee jaanii Abu Hayyaan faan aadii haa naqan nuti miti amma lengadda anaa fi asliidha arra garuu Abu Hayyaa jira ni yoo kafalteef yoo si abdannaa ni kafaltaafi waan sitti murteessine ni kafaltaafi yoo jee haa fudhatu lakkii kajoo yoo ta'e ni gargaarra waan xiqqaadha kun maali ay doolaara 50 unoo Jamaal Gudiin ni jira hukumeen ni jira asirraa doolaara 100 walitti buusne ni gayaaf bakka waan itti hojjettu namni as keessaa nama 6,000 jira doolaara 10 walitti buuse reyaala 100 walitti buuse namni 100 takkaa'u wanna sanni kafallaaf kun lubbuu namaatu wanta jaani boruttis iftaanittis ajandaa godhuun barbaadu asumatti ni kafaltaaf yoo jaan fuula keessa duratti ni kafalaaf waan Abu Hayyaan jedhu waan hawaasni Oromoo jedhu ni kafalaaf yoo jedhu adiin waa seenu ni kafaluuf yoo jedhu asumatti haa xumuru gadi buusii ol buusuu dhiisa daarektii dubbadhaa kun waan miidiyaatti bakka uummanni kun ganaa miliyoona meeqa inni hojjeta rabbiin barakaa itti aida'u ammeenni isaatis hin barbaadu. Shanii qeefixxeerta tartiiban daqiiqaa akka dubbii siyaasatitti sii kenne galatoomii
jarakee nawaan Muniir jedhu dhageettan. Muniiri accirroodidha karaa gabaabaa isinii deemaara. Yoo waan kun boru hin argamne ta'ee mucayyoon tun waan lafatti kufuu dandeettuu fi ammuma ifnaan yoo amaneefillee amanee yookaan illee hin jiru jedheeni dubbii dhiiraa itti himee osoo deeme ummanni Oromoo intala tana haa gargaaratudha yaanni Muniir. Sini galee karaa gabaabaa jechuudha. Kun yaada silaa bareeda yaada filatamaadha. Waan kanarratti hangafoonni keenyallee jiranii Abuu Yahyaallee jirta, Jamaalillee, Abdii Hukumillee, Nasrillee, Reedillee jirtanii yaadachi yaada bayeessa. Mee isin maal jettarree warri mana keessaa jaarsummaa wayya jettammoo? Yeroo tokko dubbachuu danda'a? Laa hin dandeettu qoo carraan sin genne jarri haa dubbatani. Jaarsummaa wayya jettammoo jaarsummaa kana yoo fuutan immootu ammaanillee waan nuti gargara irraa jedhee ture isarraa argitanii alhamdulillah arguu baattanii warri jaarsummaa dubbate kitaabii galee qoyi carraan kee genne kanaafi dabara walii kennaa hanga humarraa ga'ee galla Abuu Yahyaa dubbii hin dhedheeressina gabaabsaa dubbadhaa ijoollee carraa dabarsa. Bakka asli ulfaadhaa galatooma anan of kolcha sa'aatiin hirribaallee nagee gara dalagaa qaba nagaan tura. Mee qo'in asirrii amma hin bahineeti daqiiqaa takka takka dubbannee irraa bu'uuna. Amma maal isinif fakkaate asli wanti kun amma asirratti dubbadhaa asimaa yoo jenne dubbiin kun haqiiqa barbaachisa dhugaa barbaachisa dhugaan kun immoo lafarra barbaachisa dhugaa dubbatuudha. Nasri gootu deebii dura guddaa bateette. Micaa kanallee dhugaa baasisiisuuf jaarsi itti dhufee haqa isii kana dhugaa jirtu lafa kaa'e jedheeni dhugaa san lafa kaa'ee waan jiru silaayin dubbataadhaa fi waan nuti lafarratti jenneef asirratti immoo dhugaa dhagabamu immoo namni maqaa ofiitiif illee beektanii amma namni waan tokko tokko qaba dhugaalee dubbatu barbaadu gurra ummataa kanarratti sodaata waan ta'eef osoo jaarsi itti kennatte kuni dheeressu osoo hin taane borga namarraa itti qabatee boruma xumuree galgala magriiba irratti jechuun galgala magriiba irratti waan kana asiin deebi'ee araaramanis araaraman lakkiin araaramne micaa hin dadhabnes jedhamulleen osoo gartee egas immoo asiin deebi'ame waan jedhu ani gara kiyya yaadni an qabu kana amma asirratti yeroolee nuun kennatu mucaallee gaafachuuf amma gadi buufnee bilbilaanillee namni olirra hidhee gaafatee asitti deebi'uuf yeroon waan hin kennanneef osoo yeroon hin kennu sa'aan deeme. Asli tama Abuu Yahyaan jedhantan osoo gooteetiin maaliif jennaan amma wanni martin wal jala dabre wallaahi wabillaahi yaani sa'aatii kan akkamitti akka fayyadamee as gubbaa taa'aa jiru anaaf rabbitu beeka. Wanni tun falaa argatuuf malee namni isatti toleetiin onlaayina kana gubbaa kanatti danqaramee taa'u tokko illee hin jiru. Ammoo akka amma akkanuma gaafannee mucaa kanallee amansiisnee waan jirtu dhugaa lafa keessifna ka jedhamu wallaahi sirni hambaallee akkasitti ilaalu jiran. Yoo dhugaa rabbii ka dubbannu taate wanni dhuunfatti dubbatanii nama gaafatanii fi wanni as gubbaan nama gaafatan tokko garaagarummaa qabaachuu danda'a. Argiteerta ijji ijaan sodaattu waliin gabbu'anii illee wal gaafachuu danda'an. Lakkii sun hin taatu akkanumatti akkuma amma jiru kanatti gaafannallee yoo ka jedhamu taate yeroo illee namaan kennitu. Akkuma nasriin bayaanamma daqiiqaa muraasa naa fedhiitee as jalaa ba'uuf. Maali? Sirni hambaa ammootu sirna keessaa naman ariisistu. Namni sirna keessaa baqatee illee hin deemu. Waan taanu waliin taa'ee waliin dadhabna jechaa bakka kana taa'aa jirra. Kanaaf waan kana osoo lafa gadi buusanii guyyaa takkaaf illee haa taatu sa'aatii murtaa'e boru barii irraa waan kana laalanii osoo waliin deebi'anii ani bareeda jedheetiin hin tilmaamu. Wanni tun akka malee ulfaataa. Bakka nu beellama anillee dadhabee mucattiin dhumarra waan jettu yoo qabaatte. Asli dhiifama mee nama milkii biraa akka tasaa malfee waan tokko dubbachuu barbaada. Waan nama xiqqeessuu dhiifama garuu dubbii xumuruu dandeessanii jirtanii caafii irratti dhiyeessitanii jirtan garuu immoo
kan duuba isin na jalaa deebisaaru jaarsotuma as keessaa keessa. Namni dhugaa rabbii namni walimatu himataan tokko erga dubbii kennate dubbiin dhume mucayyoonis kennattee jirti haa namas filatti gurbaanis kennatee jira. Garuu kan duuba deebise obbo Muniir silleen beeku dhiifama ta'uun qabaatu erga namni walimatu nama dubbiin kennate dhumee jira. Kanaaf immoo viidiyoo baay'ee baay'ee dhiirataati. Viidiyoo baay'ee dhiirataati yookaan dhaabi maqaa biyya kaasuu. Ifnaan amma sagalee olii keessaa naasayinaa kan Muniir jedhe. Akka daa'imaan godhatu naagaa. Dubbii dhiiraa gabbayii hiika dhiiraatti dubbatu. Yookaan iddoo keessatti gabbayii dubbatu. Namni nama ala jiru sababa kiyyaaf sababa hawwii dararamtanii. Jaraa kan immoo dikteessuudhaaf anillee mee namni obboleessa keenya biraa dubbataa jiru sun dhaabbadhu dhiifama nu godhiiti. Namni suni abbaan kallacha laali dubbii Muniir dhiisi laali amma dubbiin Muniir dubbate dubbii dhugaati takka jedhaan ammoo wanni qabdu achi keessatti dhugaa arguu qabna dura mucayyoo gargaarsisuu dura dhugatu dursa. Bakkee Muniiriin jalaa dubbiin buute bakka san malee sirrii jira Muniir. Dhugaan namni kun martoon as gubbaa taa'ee as bulee fi dhugaa tana barbaaduufi. Jalqaba dhugaan argamuu qabdi. Akkana. Dhugaan argamuu qabdi dhugaa tana arguudhaafi mucayyoollee kennattee jirti. Obboleessi kennallee dubbii kennatee jira. Dubbiin dhumattee jirti. Abuyyaa Abdii Hukumee obboleessa kenna kayaa manillee Shee Ahmad jedhaniin isaanillee narsii yaanoleellee lafarratti dubbisaati. Dubbii tana gadi buusa. Asliillee dhugaa sa'aatii meeqa gubbaa taa'e dadhabee jira. Sa'aatii qabadhaatii wal dubbisaati. Eegi atillee keessa jirta nasriin asliin baqatini keessa tokkoffaa nusi. Keessa jirta. Guyyaa Allafarratti dhaqqaba. Saami makana irratti naasaati. Maal godii keessa nagaa maal godii takka jee Abdii Hukumee Abuyyaa aslii kanneen jiran harkattan nutti as deebi'aa dhabdan nutti hojjaa nutiitu gargaarsa. Ila Muniir Abdii Hukumee Abuyyaa Ahmad Muniir obsi nama bira jirutti jaarsa namaati. Ani uummata Dubaay kun jira. Yoo anillee kawaati ta'e yoo kanillee hinanne ta'e dhugaatiyyallee dharatiyallee ka argu jaarsa Dubaay kan jaarsi Dubaayiyyuu hin arrabsame. An jaarsi Dubaay kan jiru an jaarsi Dubaay keessa nama barbaade laakkee nasrii eegalee jechuudha. Sheekh Abdirashiidiin akkasuma namoota biroollee ofitti dabaleetiin kenna dhagara kiyyaanillee. Jaarsota nutu fidisiin jedha. Ila silaalleefuu jara kenna obboleettiin tennallee jaarsota filattee jirti ka Muniir file odoon ta'in ka yookaan asliin file odoon ta'in. Abbaa isiiti bakka abbaan ana buufatte isin abbaadhaan ana isiif abbaadhaan rakkoon qabu waan ani Amma akkana gora aboo jara kenna akkana gora nu cinqina akkana gora jara kenna nu cinqinaatini. Amma Abuyyaa Abdii Jamaal Godiiti. Jaarsa gara mucayyoo taya warra Dubaayitti nu dhaqa. Waalaikum salaam boos. Akkamitti jirtan ilmaan kabajamoota jaalatamtoota nama gurguddaa warra akka Abuyyaa fa'aa Usmaan Hukumee Jamaal Godii Dooktar Abdiusee obboleessa keenya Dooktar Naayif Muniir obboleettii teenya Hawwii Dooktara kabajaa Dooktara guddaa hayyuu keenya ka qabnu akkana nama dila kana walitti qabeegaa saa dheeraa kana mariisise. Dooktar Aslii keenya kan sabaa obboleeyyan keenya kakaalii hedduu as keessa ture obboleeyyan keenya yoo jabaatte gaanuma kafalla silaa'uu wanti galte silaa nurraa gabaabsitaniitu waan kana nurraa cuftanii waan gaariidhaa nutillee asuma jalaa yaa'uu dinne taa'uma jirra mee nurraa laaffisaa isiniin jenna Aslee tiyya Abuyyaa qarxa kan nurraa meeshaa. Nuti Abuyyaa kanneen jira asli Abuyyaa kanneen Abuyyaa nu wanta jee dhabu nuuf abaaru takkichuma kana nuuf abaaru yoo dida bakka kanoo barbaadu. Eela haroo kiyya dubbiin dhumattee jirti obboleettiin teennallee kennattee jirti. Jamu dubbii nu qabaati guyyaatti nu qabaam gabaabbinaan.
Laali kallattiidhaan obboleettiin teenna kallattiidhaan abdii ukumee rabbii fi abdii ukumeetitti kennadhaa jette asirratti sin beeka jette abuyaayyaa jette she'aamadii hin didanii isaan hin banii hin deemanii akkasuma muniir jette nama afur maqaa dhooyte obboleettiin teenna. Kana sa'aatii itti qabadha as gabbu'aati asliiti dabalaati gabbu'aati sa'aatii itti qabadhaati. Dhageeffadha. Ana lama nan miidhina. Ana yoo argitaniif na dhagaa yoo argitaniif ummata kana galateeffachuuf yoo dhabdan deebi'ee isinii kadhachuuf isin fayyada waan ta'eef sa'aatii asirratti illee gube achitti illee wannoo keessatti bootoomiif jinnijaan kaasan keessa sa'a gubuun barbaadu. Barnaataniin kun ilmoo namaatiif barnaataachuu. Naqusadha. Fakkiin shawaa tokko sadadhaan. Wama hundo akkuma si tole godhiiti siifan maali carraa takka kenne galchiif. Mataa dubbii kanaa Muneeriif Abuyaayyaa Abdii Ukumee isin sadiinitti kennadhe. Akkas. Dhageettan Abdii Ukumee Abuyaayyaa Muniir. Ani lakki asliitti dabalaani keessaa baasi aslumaarra jira asliitti dabalaani keessaa na baasi ani biiziidhaan mawwadu. Asli matina. Dhiisi Muneerin baay'ee warri Dubaay kun hin jaalatu. Jamaalin itti naa dabala. Nu waliin baay'ee dabala. Maashaallah baarakallahu fiikum. Akkas. Jamaal wal jira jirtan Abuyaayyaa Jamaal Abukumee sikkan isni kannanne xumurame. Siifan Jamaali takkatti ol naa darba. Maal goote moo isin? Jalaan bu'aa siifan naqi jalaayin bu'aa naqi haadha sikkee kana qaba jaame. Siifan gara yaahiitu haadha siinqee taatee Anoon kadhu kiyyaa dubbii yoo gabaabsine hoo dubbiin dhedheerataa deebi'uu namni alaasi. Oyaa walii galaa raamuu siifan gootu. Mee ayyee jedhanii abdii kume Abuyaayyaa. Siifan. Muniir. Yaa jamu. Abdii. Yaa jamu. Yaa dhageette kaa dubbii jedhanii mucayyoon kennattee jirti dubbii gadiin bu'aa ammas gubbatti namallee azabuun hin barbaachisu. Amma mana haayitu siifanii mana isiitu wal geenne inshallah. Eenyu Siifan amma qaaqa dhiisii mana hidhi kalaas. Achirran Mana hidha. Dhaggeeffadhaa dhiifama. Sa'a dheeraaf jala turre. Maasliin jechuu barbaade obboleeyyan kiyya natti illee mufatinaa. Mucattiin kun waan ijoollee Dubaayii diddeefis ni hima. Ijoo isaa namni hin barre. Ijoollee Dubaayii hattuu siniin jechuu osoo hin taane. Dubbii maa cuutamtaa? Dhiifama nuu godhi dhiifama sirnatu jira aadatu jira. No. Dubbii sirnaa miti dubbii jaarsi harkaa qabu dhufanii waan bir dubbachuu hin danda'u dubbii jaarsa harkaa qaba waan dubbatamu booda dubbanna dhiise obboleettii galatoo mana nuu hidhi akkasuma dubbiin nutti. Isa dhiise waa biraa dubbadhu. Isa dhiise. Mucattiin kun gara Islaamummaatti reef dhufte jiran. Amantaa jecha maatii dhabdee jetti dhaggeeffadhaa obboleeyyan koo. Siifan. Siifan. Mana hidhaa keessaa meenatu siifan hin dubbisaa na dhiisaa jedhadha. Meena dhiisaa siifan hin hin dubbisa siifanoo. Haadhatii yaadha siinqee. Amma namni qaqamellee jedhanullee dadhabnaanillee bahuuf daqiiqaa sekendii naaf jedhe. Amma ati waan si dhufeef waan dubbatu hedduu garee nu hidhi. Ana Abdii Jamaalii Aslii Hawwii eenyu kan irraafe Muniiri kanneen qofa hidhii waan eegasanii isiin amma yoo warra Dubaayititti illee balleessitee balleessullee baatte gaafa dubbiin dhumate yookaan yoo dubbiin hun ta'uu gaafsan gadi jira tartaa rakkoon hin jiru. Maal gosa dubbii si'afoo jiru adda dubbattee faayidaan qabu yookaan kanaa ol jechuun daata faarsitee yoo bor kanaa ol dharrasite maaltu beeka. Akkas. Wallahi raba miti yanni mucattii amaanaa sinitti ta'u uummanni musliimaa abbaataa fi haadhataa fi obboleessataa fi maatiin qabdu kalas mucattiin. Walumaan taanaa fi garee hidhi ammarraa. Kun sirra jirtan amaanaa akiraaf duniyaa. Duniyaatti sinitti kenne mucattii kana akiraatti sin gaafadha. Kanuma qofa siniin jedha. Kalaas garee hidhi siin jedhaa jirraa miree walumaa fudhataa jirraa. Garee hidhi.
Hayyee. Ayyo. Hayyee asli keenya galatoomii hafoon Gare Ayye. bilbila keessan siifanii barreessaa jaarsonni kunniin kiyya sii bira jiran fakkaate garee ho'i keessa waliin jirra. Hundi keessan Jaarsonni kunniin lakkoofsa ergaa fi siifanii siifanii lakkoofsa erga amaanaa yeroo gaggalma kana gaarii hayitu qabaadha. borganama walitti Eenyu ta'an. ifnaan Nasri as jala jirta. Aboo rabbi isin haa milkeessu jabaadhaa dubbii kana nurraa fixa Nasrii fi ifnaan amaana rabbi isinitti haa ta'u Nasrii kiyya walla. Dubbii kana nurraa fixa. Atillee ifnaan barreessiif atillee barreessiif jaarsota illee si gaafatu yennaa nama ta'u hin fidda Ahmad illee dheessee wayituu guruun dhaqu hin fidda hin dhufa. Akkasii waliigalaa rabbiin haa araarsu. Mee rabbi haa araarsu jedhan rabbi haa araarsu rabbi haa araarsu. Rabbi haa araarsu rabbi haa abbaa dhugaa rabbi haa baasuuf abbaa dhugaa rabbi haa baasuuf isinuu dhugaa waliiti ijoollee teenna. Isinuu ka waliiniiti kalee waliin nyaattanii waliin dhuttanii waliin dalagattanii duniyaa tana irrumaan lixan malee isin nama nyaatee nama fixa malee namni wayituu nyaatee fixu isin sagalima ijoollee